egaa biyyi tuni abdii qeerroo kanarraa qabdi. Isinirree nama biyya fudhatu isin haa godhu. Isinirree nama biyya fudhatu nu haa godhu. Misooman nama fudhatu sun haa godhu. Aangoodhaan nama fudhatu sun haa godhu. Nama biyya kana eegu nu haa godhu. Tikaatiksee biyya kanaa isin haa godhu. Biitti roobaa nagaa gadaan quufaa gabbina. Ammallee nu haa goobu. Goobeen nu haa goobu. Warri shinooyyee kunillee waan akkanumatti umurii isaanii haa kennu. Rabbi wal faana isaan haa bulchu. Biyya keenya nagaa nu haa godhu. Ijoolleen tun ijoolleen goobee shanooyyeen keenya ijoollee teenya nu jalatti jirtanii nurraa dhalattanii nurraa guddachaa jirtanii waaqni bakka nu geenye isin agarsiisu. Isinis ijoollee keenya hortanii ijoolleen keenya isin argamtu. Baga bara haarawaatiin isiniin ga'e nuun ga'e jechuun barbaada. Keessattuu jijjiiramaan booda aadaa fi duudhaa keenya deebisuudhaaf aadaa kaleessa bade bakkatti akka deebi'u gochuudhaaf ga'ee isin taphachaa jirtan ga'ee leencaati waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Barri 2017 bara injifannoo bara imala qabanne milkeessaa jirru bara waa yaanne hundumaa akka biyyaatitti akka magaala Finfinneetitti injifannoowwan boonsaa ta'e injifannoowwan gugurdoo baratti galmeessineedha. Barri haarawaa barri 2018 kan milkii kan nagaa kan badhaadhinnaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan waa yaanne hundaa ittiin milkoofnu nu haa ta'u jechaa keessattuu tokkummaa waa hunda caalaa utubaadha. Tokkummaa keenya cimsannee imala qabannee kana galma barbaadame akka geessisnu jijjiiramoota boonsaa ta'e galmeessisne kunuunfannee caalmatti tokkummaa keenyaan ceesisuu akka qabnu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsaa irra deebi'ee barri haarawaa kan nagaa kan gammachuu kan milkii kan waa yaaddan hundaa kan badhaadhinnaa ittiin milkooftan nu haa ta'u baga geessan isiniin jechuun barbaada. Egaa ayyaana aseesaa kan taphatu durba hin heerumne shamarri takka dhalattee waggaa 8 eegaltee tooni aseesa taphachuuti dandeechi amma guyyaa heerumtitti erga heerumtee aseesa taphachuu hin dandeessu jechuudha. Duudhaan aadaan kun xiqqoo ishee laafee ture akkanatti beekamaa hin turre haa ta'uuti aadaa keenya kana immoo deebisnee jabeeffachuudhaaf
ciminaan hojjechaa jirra jechuudha. Dhaloonni nu duuba dhufus akka kana sirriitti aadaa kana duudhaa kana safuu kana hundumaa eeggatee tooni akka gara fuulduraatti itti fufsiisuuf ciminaan xiqqaarra jalqabsiisne tooni amma gaa'ilaaf geechuutti kan jenne xiqqoon amma tokko waggaa 15 amma 20tti jiru an waggaa 8 sun waanuma nu itti hojjennu kana nurraa fudhattee deemte jechuudha. Nummoo aadaa sirrii san haala uffannaatirraa eegalee haala tapha aseesatirraa eegalee kana nu jalatti ilaala guddatte waan ta'eef isheenis akkasumatti dhaloota sanitti dabarsite jechuudha. Kanaafuu ciminaan hojjechaa jirra jechuudha. Aseesa keessatti waan garagaraatu lallabama. Fakkeenyaaf barri kun nagaa akka ta'e aseesa goofaree goota birraan baraana hood shaggar gubbaa silkii sibiila ishabbarii yaada dheeraa dulliin jiru siriidha. Egaa aseesa keessatti ergaawwan adda addaa ittiin dabarfatu jechaadha. Fakkeenya barri kun akka bilisummaa ta'e waan akkasii aseesa keessatti waa hedduu jira jechuudha. Aseesa walumaa galatti guyyaa bilisummaa shamarraniiti jechuudha.